Ayee harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan kaasuu shofayyaa jirti nagaa keessanii. Maali har'a maal taate kun? Yoo malee naa godhaa isiniin jechaa baluutu jecha wayinaa jire. Saniif kolfina qabee diimaa malee naa godhaa. Innaa akkas isiniin jechuu barbaadaa akkam jirtu. Fayyaa keessanii. Nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u maatii keenya maatii kaasuu ishoo nagaa. Kaatuun wayne abbaagi kaasuu na kofalchiise ifama inni baluu na kofalchiise jira ani viidiyoo jammaruun duratti kolfaawwan na kolfaa naan jedhee isaan kolfe innaa ifama akkam jirtu nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u isin nagaa jirtanii nutis jirra jirtu isiniin jenna maatii keenya mee kaasuma asirraa galee nagaa jee. Ayee kabajamtootaaf jaalatamtoota kaasuu shofayyaa. Asitti nu kofalchiisa. Ani sin kofalchiisa. Naa akkam jirtu fayyaa keessanii nageenyi keenya lafaa fi bakka jirtanitti sinaan ga'u jechaa akkam jirtan fayyaan akkam jireenya akkam oolmaa turtiin bultiinoo fayyaadhaami nutis nagaa keenya jirra isinis bakka nagaa fayyaa taatanii yeroo isaa kana nagaadhaan eegdan hunda keessan isin gaafachaa akkam jirtu guyyaa maal fakkaata galgalli hoo nu biratti illee bareeduudha bareeda wanti hunduu qilleessillee wanti hunduu bareeda baay'ee namatti tola. Nah, isin berat akan warun biaya kes sektanis biaya orma jirtanis ya. Naannoo tokko saayee biyya keessa Itoophiyaa keessas jiraatee naannolee baay'eetu jira waan ta'eef Itoophiyaa keessa sablammoota hedduutu jira yookaan immoo naannolee hedduutu jira. Naannoo tokkotti waan qilleensa rooba ta'e naannoo tokkotti immoo bubbee baduu ta'uu danda'a. Kanaaf bakka jirtaniif lafa jirtanitti nageenyi keessan akkam haalli qilleensaa maal fakkaata saniin jecha warroonni biyya ormaa jirtan immoo haala qilleensa biyya sanii hin beekoni yaa deemis waan hin beekneef jechuudha. Kanaaf baluutu beekaa waa'ee haala qilleensa biyyaan baay'ee kanaaf har'a viidiyoo dheeraa osoo hin taane waan gabaabduu waan isin seenaa dabre yookaan immoo iyyuu sin bashannansiisu jechuudha. Sin bohaarsa jennee itti ilaalu yaadnu yookaan immoo muudannoo isinis kanaan dura waan isin qunnamee yookaan immoo guyyaa har'aattis ta'e guyyaa dabreettis ta'e waggaa kurnan darbeettis ta'e muudannoo isin muudate baluu muudannoo yookaan immoo gaaffii wayii gaafachuu barbaade. Inni sunis baluu nabareerti waan ta'eef dura viidiyoo wayii hojjechuun barbaadee ture naaf hin milkoofne inni kanaaf sababa saniif immoo amma baluu waa gaafachuu barbaada mee gaaffii ani gaafachuu dullee hojumaan kan dhaggeeffannu ta'a jechuudha. Jechuun egaa kabajamtoota keenya ani maal akkana gaafatu viidiyoo hojjenna naan jedhee ture jechuudha viidiyoo hojjenna jedhee viidiyoo sana ani amma hojjechuun barbaade maaliif hojii biraa waan qabuuf kanaaf immoo jijjiire egaa amma wanna si gaafadha jedhu kaasuun mudannoo si gaafadha naan jedhee egaa mudannoo inni gaafa kana walumaan laallaka jaalatte moo jaalanne naan jedhamu maal akka naan jedhu hin beekne ishee haa ta'u kaasumetti kufaata. Naa maaliif dura viidiyoo amma ani waa'ee kolfa keenyaa kanarratti jalqaba duratti irratti osoo waa'ee kolfaatti irratti kaseene viidiyoo Birankii hojjechuun barbaade ishee irratti bal'oodatti birankii hojjechuu kanan barbaadu akka carraa taatee waduma isheen viidiyoon hojjennu qofachuma hojiin harkaa qaba itti waan wayii oduu haasoftu waa jedhee dubbisuun immoo dingata waa wayiiti. Bifa manaa godhachaa waa san irratti kolfinee jechuu barbaade tanan. Kanaaf mee ati biyya arabaa yeroo turtetti mudannoo qabda akka wanni si mudate jira. Yoo deemtus ta'e yoo achi biyyaan baasan geechullee ta'e mudannoo wanni si mudate jira. Egaa nama ta'e kan mudannoo hin qabne hin jiru akka nama kamiyyuu mudannoo nan qaba jechuun kee yeroo jalqaba deemu moo yeroo galu? Yeroo jalqaba deemtu yeroo jalqaba duraa takka ittee araba odoon deemin dura akkuma deemte. Yeroo jalqaba biyya arabaa deemetti mudannoo na mudate hedduudha akka nama kamituu mudata jechuudha maaliif seete afaan hin danda'u afaan anaaf haarawaa biyyan beeku biyyan haarawaa bakka baay'ee tokko waan hin darbine keessa hin darbe dhugaa dubbachuudhaa fi egaa hunduun darbaa ara darbine irra as ga'ee egaa gizee yeroo jalqabaa yommuu deemu jechuudha gizee sana afaan illee barsiisan kun hin jiru. Jiru lakkiin jira gizee sana illee guyyaa tokko maal barsiisanii baranne
Finfinneetti baranne jechuudha. Baranneeti baay'ee tokko ani gisee sani nama sodaachisu beektameera. Dallaalonni baay'ee tokko nama sodaachisu. Abbaan manaa isaanii nama daffaru. Dhiirri isaanii maaliin nama gohu jedhan. Abbaa manaa isaanii wal jettanii ilaalinaa bishaan harkaa yoo qiccaaniif qiccaafii jedhan. Bakka isa kan jiru sodaa kee baay'ee tokko keessa jira. Waan baay'ee kaayigaa yoo haasa'anii hin xumuramu. Mudannoo baay'ee keessa hin darban mudannoo tokko fakkeenya siif fudhu. Afaan hin danda'u arabifa waan ta'eef namichi keenya namicha ni bira hojjetu jechuudha. Kafiilli koo alaa iddoo mana sigaaraa qaba jechuudha. Sigaaraa hiriyoonni isaa dhufaniiti sigaaraa iddootti xuuxanii jechuudha. Sigaaraa xuuxuu biyya sanitti shiisha minaamina hin jira iddoo sanii nuti nama lama taanee hojjenna jechuudha. Indoneesiyaan hin jirti sarratanya biraa. Isheen yeroo saniif haadha isaati jira haadha bira mana jirti. Achumaan ana yaame ana qee gara ji'a lama sadii minaminaati jechuudha. Kaza namichi na yaame. Namichoon keenya na yaamenna ijoolleen keessa jiranii isaan irratti mul'atan jechuudha. Biyyi sun eeb jedhanii dubartiin irra hin argitu jechuudha. Ofirra isaanii taate malee guddeenyaa waan ta'e guddeenyaa namicha ta'e fakkeenya akka Osi bira dhufan amma ijoolleen tiyya in argisa jechuudha biyya sanitti maaliif warri musliimaa akkasii jechuudha shari'aa isaaniitti. Kanaaf ani sarratanya waan ta'eef namichi na yaame innaan amma ka'ee haqe. Maqaa koo yaame kan beeku. Ati amma maqaan kiyya Badariyaa. Badariyaa ture. Dhaggeeffata. Ati amma garuu baloo innaan yookaan balaayinesh yookaan obsineeti innaan Badariyaadha maqaan ishee. Maqaa kiyya bal'attuma sanirraa Badariyaa naan jira. Achumaan Badariyaa kana ona yaama nagahee ka'ee haqe. Amma dhaqee maal naaf hin naan jedhe namicha iddoo sigaaraa kanatti jechuudha. Onnoo fidii naan jedhe. Saabuun taayit. Saabuun taayit jechuun saabuna boodaraan hin beekta warra biyya baay'atan. Saabuna boodaraan amma hoomoo inni gurguru kana jechuudha. Jibi saabuun taayit naan jedhe. Isaan kan sigaaraa sanii keessa dhiquuf iddoo qaalessa jechuudha bishaan waan jiru. Saabuun taayit naan jedhe. Ani maal akka ta'e saabuun sanicha siyaafii dure. Amma deemu saabuun taayitii tan taayitii kana maal seete surreesse ani taayitii biyya keenyatti surreesse. Taayitiin osoo faashinii adii siree fudhattee ishiin hafi isin jedhe. Surree jaasee ani sun taayitii kaawwataa hin jira ka. Taayitii kana bichaa qabe taayitii biyya keenyatti isaan saabuun taayitii jedha. Garuu gara biraatittis inji afaan garaagara na fakkaate malee hin jedhan. Jarri kiyya warra suudiitti afaan isaaniitti saabuun taayitii hin beektan saamuna oomoo jechuun boodaraa kan jiran isanii. Acham wanna kana saabuun naan jedhe saamuun jedhe isaan. Ani na harkaa baadii maal akka ta'e hin beeku. Amma achumaan taayitii kana soqe mana keessa deemee soqa. Amma ijoolleen hin jirti ijoollee shamarranii jira mana keenya dhiira qabanii shamarran malee ijoollee shamarranii tana na sodaa. Bakka isaan adii waan ta'eef na sodaachisa. Isheen diimatu isaa. Amma kilaasii isaanii haqee suuta jedhee soqokaddee ilaala isaan kilaasii jiraatan seenu. Kilaasiin isaanii adda adda jira. Seenii amma laala amma taayitii sana akkamitti fuudhee geessaaf. Ijoolleen asirratti amma hoo fuudhee gabba'u na argan waan ta'eef. Akkamitti geessisille ani taayitii kaawwachuu jedhamu maali bakka naaf hin galle kaawwan shishinii kaawwata waan ta'eef gizee kana naaraa asin jira kan warri dhiiraa kan raawwatan kan duuraa isaanii jechuudha kan duuraa jedhanii kaawwatanii isa jalaan kaawwachuu dasee ani saamuun taayitoo nan jiru. Amma sokee abika isaanii ala ijjatee Badariyaa naan jira inni ala. Cuman gabbee kararra ga'ee fiigeen tollee booda ani akka yeroo asii deemu hin jira surree jala bijaamaa jalaan taayitii kaasii shaashii namni fonnee deemnaa meeree bijaama jala kaawwachuuf achumaan tiyya hin jirti taayitiin tiyya. Abeet. Surree taayitii tiyya bu'ee deeme. Achi buusaatti bu'ee wajjin ga'uma achumatti ga'e biraan ga'e kanumatti surree dambalee agarsiise. Maal naan jeqalba yaa haywaanuu. Addis akkaati waan saban akkaati hin beekne beekee keessatti. Beekee inni kaan beekee afaan akka hin dandeenye yaa haywaana yaa kalba yoo jiruudha waje naare
fiige gibbii keessa gargar irraan na du'a jiru fiige bakka wanna qoshaaya miti misoodaa jedhanii iddoo hiiqaan ta'u achi wanna bardistii jala seene iddoo nu na du'a hin jiru. Inni achumaan aaree na baase malee akkatti fiigellee beeku kaa akkuma hin beektaa kaasisee san horii teessinu watara keessa didichinu san akka bakka didichi. Miidiyaa argatteetu keessa gurfatti qabdeetu. Gibbii bal'aadha. Miidiyaa kun dhaggeeffannaa kabajamtootaaf jaalatamtoota. Udaan akkasitti boodan nayyuu analaalleeyyuu hin deeme inni osuma achumaan deeme. Egaa mudannoo kee tokko isa kana jechuudha. Dhugaa kan yeroo kamuu irraa kan bakka surreetti yabu'ee kenneef san. Surree kennite. Surree kenneef garuu narraa kun Inni kan siin jedhe kan biraa ati garuu taa'ee bakka siin jedhe sani. Taayitii san surreetti jijjiiran. Saabuun taayitii kan jedhu. Yeroo ishiin jalqaba deemtu surree taayitii reefu dhufee namni kakkaawachaa jira. Sababa saniif asaan ishii taayitii bira dhaqee jechuudha. Maa sanii dura sin jira taayitii. Inna isa kana jechuudha mudannoon tokko mudannoo baay'eetu jira. Inni lammataa immoo mudannoo tokko kan ajaa'ibu yeroo hundaa jechuudha. Mana keenyaa miti. Namitti kiyya mana obboleettii nageessitee gara biraa deemani. Amma gara biraa mana abbaan isaanii haadha manaa lama qabaa takka fagoodha. Kan fagoo san bira deeman ijoollee wajjin achi taa'inaan jettee sarraatanyaan mana san jirullee Indoneesiyaa afaan hin beekan. Yeroo sani garuu gara ji'a shaniiti namni jechuudha manaadha namitti biyya deeme achi isheen mucaatu jira sarraatanyaanis hin jirti isheen afaan dandeessi. Mucaa namitti sadiitu jira xinnaa waggaa koo lama namni hin taane fakkaata. Koo lama koo sadi hin taane indoomii affeellate. Indoomii affeellate yaa badiriyaa indoomii jiru gorfaa naan jedhe. Gorfaatti indoomii naa fidii naan jedhe. Amma gorfaa jechuun lakki iddoo kilaasii isaanii iddoo kilaasitti asitti kompiitara banaabna gurgura jechuudha. Amma achi kilaasitti nageessi indoomii kana jedhee bilcheessee jennaan keessaa naqee qimamitti godhee deema. Ani kilaasii isaan hin beeku. Inni mucaan fuuldura deemu dafee bu'ee deeme. Kilaasiin mana arabaan beektanii kukkutaa qaba waan ta'eef amma dafee isa duuba deema. Anumaa deemee yoo inni jedhu edaa inni shintibeetii seenii akkan baafate waa jedhanatti shintibeetii hojjumana baay'ee shintibeetii jedhu warra carrarroon kee indoomii baay'ee jechuudha. Inni natti yennaa indoomii sarrifaatu gadumaan lakkise. Ush ammayyuu naazaazzan akkatti natti yennii leeksee natti jedhama hunduu kidaan hin cabde kan itti barsaa'an hin cabde. Inna baay'ee tokko nama ajaa'iba dhugaa seenaa keessa darbu baay'ee tokko jechuudha. Waan baay'ee akka bakka shintibeetii isaanii tun baay'ee tokko irratti bareeddii beektaa? Dasna jettu kan sin jedhee guyyaa ijoolleen keenya mana barumsaatti yoo fan dhibbiin jedhee kan keessaa raba. Argaa jiramo? Argaa wanti. Shintibeetii sararee kennishii. Guyyaa waan quuf bakka baay'ee bareedu. Sitti korru. Maal korra reebiyyaa ormaa bakka akkasuma reebni waan akka maal godhaa shintibeetii keessa dubbin. Simatti rafta. Hayyeegaa kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya odoo haasofne baay'ee yaa viidiyoo illee isinitti hin dheeressinu dhugaa waaqaa dubbachuu fi amma waan wayiiti fanii akka carraa ta'e tana viidiyoo wayiiti irratti waan wayii arge kaleessa. Ati garumaaf nagaa namoota mudannoo ijoollee biyya arabaa turan wayititu mudannoo namni dinaasa dhageen maaltu si mudatee akkas jedhanii osuma haasa'anii dhageen mee baluu maaltu mudate laata ishii jalqaba duraa yeroo deemtu sana ani waan hin beekne maaltu mudate laata gaafadhuu laata jedhee tanan kana gaafachuu dhaqee ana gana fagaata zeene kanaaf egaa osoo haasa'anii dhugaa mudannoo kee baay'ee isin hoo warroonni jalqaba duraa yoo deemtan warroonni shamarranis ta'e dhiiras ta'e yeroo jalqaba duraa yoo deemtan mudannoo akkanaa kana qabdu laata. Kanaaf mudannoon baluu kana fakkaataa jechuudha. Lakki kana bichaa miti egaa haasameen immoo waggaa lamaan hojjedhee dhufe olitti jechuudha osoo haasa'e jechuudha. Baay'ee mudannoon egaa gimmaashuma yaa'u kanuma jechuun kanuma dubbate malee gimmaanyaaf malee mudannoo guyyaan jira jechuudha biyyaan baay'ee. Kanaaf maal jechuu barbaadatan ani jedhu
Neetoo amma viidiyoo kana waan kana amma du'aa sooni mudannoo kana du'aa sooni hin xumuru kabajamtoota jaalatamtoota keenya illee nuuf maaliif hin dadhabsiifnu jechuudha. Maaliif viidiyoon yoo baay'atillee namatti hin tolu des nama jiru xumura namaa ilaaluu hin danda'ani. Kanaaf isin warroonni mudannoo qabdan mudannoo baduu kana mee maal isinitti fakkaata? Mudannoon akka ishee kun namni beekaa laata? Waan isaan fidaa isiniin jedhan kana afaan yoo hin beekne waan isaan fidaa isiniin jedhan san ibsanii waan biraa geessanii beektu. Bootaa nuu godhi jettanii ibsanii immoo bakka biraa geessitanii yookaan waan biraa yookaan uffata yookaan nyaata isaa ta'uu nuuf yaaddaa fuutanii bakka biraatti hidhatanii beektu. Mudannoo kana. Namni mudannoo dhabe hin jiru. Jiru namni mudannoo dhabe lafa kanarra jiraate sanyii namaa ta'e kan nama ta'e namni mudannoo dhabe hin jiru keessaayyuu warroonni biyya ormaa deemtan yookaan biyya ormaa magaalaadhaa gara baadiyyaatti yeroo dhuftu mudannoo baay'eetu jira. Kanaaf sagalee dheeressinu viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaa nuuf taa'ii isiniin jenna. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya viidiyoo keenyallee sheer nu godhu hin dagatinaa isiniin jechaa dhugaa guddaa isin galateefna dhugaa baay'ee nu guddisaa jirtu horaa bulaa deebanaa galatoomaa nus viidiyoo warroota viidiyoo hojjetan yaa ulaalaa fiituma sheerii godhaa fiituma jirraa. Kanaaf akkasumas sabskiraayib illee nu godhaa isiniin jechaa isin jaalannaa. Laayik illee hin gatinaayi. Horaa bulaa deebanaa fayyaataa viidiyoo biraatiin viidiyoo baluu irratti hojjechuun ni daamma qo'a isinitti himu isinitti hima biraankii irratti hojjedha biraankii laan boombii dhoosee lafa godhu irratti hojjechuudha hojjumaan kan laallu ta'a har'aa natti naqaate tanan kolfe kanaafani waan biraan hojjechuu deebi dura kanaaf har'a viidiyoo kana mee waan biraa kaleessa arginaanan mee akka carraa ta'e mudannoo qabdii laata kan jedhu gaafii gaafachuuf dhufe isinan gaafadha guyyaa Video gaafsi. Ayyee. Yaa ta'a.